وتتوقع ورا أفان عربا كغاري تدبسو كيستي مشايخون كينيا رجعنا نكون دبساني جيران أكون قرآني جيرانو كتابة كنا بيكسسون اسم برتي اسمه مرام بيكه اسمه مرام إندعه أكاسم سيمو ورين دعه كتابة كنا توصل دبسه أكا إتي معلومة أمانتين بيجا كنيت معلومة أمانتين بلسمارا كنيت معلومة أمانتين مسمو هك أنا ما كيف كنيت وكغاري تنا ما إفسا بيوم تجون معركة تنا ما إفسا كتاب يكون تاريخ مقدمة ابن خلدون جرمه بكما كتاب يكون واي قبر ما أكتك السبان واي فيديو ما أكتك علم فتن أكتك مئة فتن أكسمس أكتك ستي أوف بربادنو أكغاريتي كالتي أكنما باي يركتي وان كان بريزة تفكاتو أكوان أمجرو هاي غاف مسألة يو غاف ما أرتيرو غاف مسألة يو أكوان أرتا كيف سجل جبل سيتاون دبو جري يادا أري با المربوكتي المرتبوكت أرين المرهرة بابا شوارا راب باتيشو بابا رجولا ما حصلتين كنرت بابا فكا يجوني أكوان يكتاتي بابا رفكا تين دندين يورات كون ديدي هواسا كينيا رابر بادنو تبر نما بتحيواني شمبرون نقول منا خيسة بديسة mana keessa tuquu disanii ala tiga baasan bararu yakkaseeti wal deebii bara maasin biroo kanaan beektu haraan isaa gaaf tokko jaan mana zaabaa keessa guddisa mana ziqiyaa keessatti yeroo dheertu mana ziqiyaa zahaba warqee keessatti ta'uudhe booda mee asii booda ka gabbee muka sagalee kee mana saa ka gartee inni mukaan jaarratisan sanitti ka deebi'uu laallajanii gallakkisan arraa keessa gallakkisanii muka gubbabbee gaar jedhaan الحرية خير من بيت الذهب جدا. أها مكتشرت تقول بيه. بلسمان جد. بلسمان من ين أكاني روبلين جنان نتروبا بنيان أدول أنقبض لذو. مركي سنجي سنة سنة إرنا فينا. بلسمان ولد. حتى حيوان اللي بلسمان بيخيجو. بلسمان بيتي. إسم بلسمان ولا تمو. سنبدو كمان كيس تقول تسنتها تيجي قباني برا رويا كاسيتو سات. سر. akka baa'oo birraa kana kaa'u kaleessa jenne abbaan kaleessa gaafii gaafataa ture gaafii sanaaf deebiin akkanatti argama jedhee hojjetaa fi deenaan hin geenye yookiin immoo hojjetaa fi deenaan ga'ee keetii jidduu kanatti gufuu wayii argame akka nan dammai kan ta'e wanni sun yoo nan argatin anis waan sanaaf hin dhaabbadhu na eegan se'u gootiin se'u irra wanni addunyaa kanarraa immoo namni ilmi namaa silaa sodaachuu qabu jedhan sodaadhaa jedhan wanni sun silaa sodaachuu qabu sodaadha jedhan. Akkuma viidiyoo keenya kanaan dura keessatti akka uummanni yaadatu goonu maalinni sodaawwaa afur nama gootii jedhan kan duraan duraa dirree waraanaa dirree lolaa keessa nama baqachiif aduwwee keetiin si jilbeeffachiif sodaan aduwwiidhuma kan kee dhalaatuma kan kee harkanii guyyaa si gaatu sanayyii saahiba godhachiifti ammas gasi jilbeeffachiisu taane ammas qadar rabbii guyyaa baallama rabbii sana si irraanfachiif. Achu qofaa jee. Gandumattuu. Biyyatti osoo hin ta'in gandattuu. Gandattuu. Nama akkaan jala deemu haasaa isaa dhagahu. Akka jedhamu taphni hubaan dubbatu ani taphni hedduun dubbise. Gabroonfataan hundinuu gabrummaa bakka inni durarraa nama eegalu dura bu'aa ganda keessaa san dhabamsiisa jedha. Jalqaba. Amma biyya keenya fa'aa. Bofti mataa du'a jetti. Gamiina jaanii jira, garaada jaanii jira, abbaa gandaa jaanii jira. Jijjiiranii booda adeemsanii malee ganda keessatti namni nama jala deemu, nama kabaju, nama sodaatu dhabnaan gubbattis dhabe jechuudha. Ganda keessatti dhabnaan. Nama sodaatu dhabnaan. Waan ganda keessatti dhabde gubbattis dhabde. Kas. Mataa kanaaf. San ajjeesa jaan dura. Kanaaf amma san deebisuufis ganduma keessatti dura namni duree mataa ka sodaatan, ka kabajan, ka itti mari'atan, ka gaafatan, ka dhaabaa namaan jiru dhaabbatanii san qabaachuu qaba jechuudha namni. Wanni uummata keenya keessa nuti akkaan ibsu barbaannu. Taarika dabarfate hunda keessatti gabroonfataan kana dhabamsiisa namichi bilisummaa deebisuus dura kanaan deebisa. Namni yoo wal mari'atee, wal dhageeffatee, wal kabajee, wal akkuma gandaatti ilmaa barmaal jaa mootii ganda hunda jiraa jaa ka mootii gaditti mootii sanirra kabajamu ka mootii sanirra dhagahamu ka mootii sanirratti mari'atamu ka mootii sanirra si yaadu yoo kun hin jiraatin ammallee karaa ni jiru. Waaqni lammiin tokko dura jalqaba isa maatan deebi'a. Haqni lammiin tokko ati biyya keerraa qabdu. Haqni lammiin biyyarraa qabdu. Haqni lammiin biyyarraa qabdu.
namni tokko biyya isaa keessatti kabajamee namummaa isaatiin mataa isaatiin iftihee osoo naman taane bilisa ta'ee diinagdeedhaan siyaasaadhaan hawaasummaadhaan sammuudhaan osoo hin tuffanne nama biraatti wajjin qixxeetee qixxummaan jiraachuudha. Haqa namni biyya takka irraa qabu. Nama akka jedhamu lamaan hoggaa lakkaawan. Haqa namni biyya irraa qabu lakkaawaniiti namni bilisa ta'ee siyaasaadhaan diinagdee hawaasummaan sammuudhaan akkatti qixxummaan jiraatee irraa gadi waan haqni namni biyya isaatti irraa qabu biyya isaa irratti irra duroomudha jedhama. irratti duroome irra maayii irra xiqqishoon biyya ofiirraa namni tokko qabu irra beela'uu osoo hin ta'in irratti beela'uu osoo hin taane ari'amuu osoo hin ta'in itti ari'amuu osoo hin ta'in irraa duroome irra duroomudha.